أكيد أما ديما جرهن الرها واسن خيسة جره خيزون والناس جرت نكون الرانتنا خيستي probably جوهر رب تنقول إن يو جوهر برواته probably كباتني جوهر اللي خليه تندن بيبي تكوتا we are in that situation جوهر الأميج النام بيجسن كيستي دلتي ذاك الرانتنا سيجبتوا لي كسي جبتوا تاسويتي مال بيتلهم تجانتك so she was saying غافك جوهر كبمه إثيوبيان إبداك أبتاج إتيادة ترجت so she saw ونر كدمال أرمو تلجت يو أرنو أتواتاته probably كبسوتنا وأنا تتجر تخرج نمني تفوفو there talk أكا كفاء وجنجر تتم بيكات كفاء وجنجر تجتين أبنك كفاء ولا كفاء وان أتي أما إتندم تخن are they supporting جارمت أمانة جوهريسي أنس جارمت ثينمانا politica أنس جارمة ماله هندم أما كجرو خنا خيسة دبمت we couldn't promote anything هيدا جرنا مو بيسان كيسة ورانا تكش خاران تنا أرجع رجلو ماله ورانا تكش أران تنا تكش أوروبا برد أبديك أبتي موتما أمبران ران تنجرول لي وأنت كتوكو خرابا سيسو جرو خنا علتي organization إن شفت مناهيد أجرا كفاءة وجدهم تمو وخاني سمة أورمو خنا ولك أبدي رابع جرو خر ولك أبدي واقولوا دهم تمو how we gonna proceed كأبسوا ران تنا فجأة كنا دب جرتو خنا تنجرو قروتو غافنا سيف كابوتكا أمني أورمو دا خرامي كان أمادا هوغاهم داو durataan isaaniidha Oromoodha. Minilik waan hin tahin durataan Oromoo hoggaa hundaa Oromoodha. Kadhumus Oromoodha. Garuutu kun amma akkaataan gartee uummatni keenya qabsoon teenyalleen itti fiixa hin baane Oromootu biyya bulchaa jiraa jedhama. Yaaddawaa tureetin hedduu yaaddawaa turee Johar gaafaas jiru. يوني كذب هالدنيا داتوري أكبية سنين ديني جهار أكبية سنين ديني بيتي سن أمته أو بيديوتنا أنجول الرأين قدسة نمبي خاك أمته قرتي قطو دبدو تاتي مخمان فلات أفمالي وانت كافي اللي انتاني سان أمتني تقريتوني بيخا قرتي أفا ولينهم بينو خان ما في اتفاية دمنيتو ما دربنا دربو أبديمنا جاءن والجيتين كن والجيتي كتابة إبسوتي كتابة كنا كيستي يرو كتابة كنا إبفنو أتي كتابة إبسوت أفمو كتابة إبسوتي سبب كتابة أمين كتابة غرغرو أفمو بزنس كتابة كنا راهجت شو أفمو نموني با أيو لالتاني يرو أما بزنس هجت شو أفي أسكيستي ديما جراجر business jechuudha fi dhugumatti deemutti jirtamo waan kanallee namoota kanaaf deebii kan kee maali waan jedhudha inni lammaffaan immoo adeemsa amma deemaattu kana keessatti gareen ati qabdu yoo jiraate groupiin si duubaan jiru yoo jiraate qabda galatooma kitaaba biizinasa ittiin hojjechuu maal biizinasa hojjechuun haraami kitaaba akkana barreessuun bar hidhaa taa'eetiin waan hin dalagu dhabeeti malee osoo ala taa'ee waggaa lama afaan irraa fixuu danda'a ture. Hangas xaartee yoon biizinasa ittiin hojjedhee nama bar kitaaba barreessuun jiraachuu jira. Nama hatu discourage godha nama dalagatu encourage godha jiran. Warra siyaasaa kanaan hoggaanii dalagate aboo yoo dukkaana banate hin jeenaan dukkaana banatu dhoortoodhaan akkasin irraa hin jiraanne. Namni rakkoon tokko numaa ka uumame namni miskiinummaa keessaa bahuuf jecha siyaasa seenaa siyaasaa san mala ittiin jiraatu godhata. Kanaaf namni siyaasaa dalagatuu hin qabu yaanni josuun yeroo hedduun hin dhagaa Jawaar bileenera maali osoo nagada itti beekee ittiin dalagadhee rakkoo irraa hin qabu. Alhamdulillah garuu I have my own means of income, I work. Kitaaba illee akka gaarii gurgurree jarri illee facaasanii yoo inni godhanis akka gaarii gurgurree we have a plan kitaaba biraallee kan dhufu jira I think
baasii asirraa waan irraa argannu cinaa dhuunfaaf cinaa immoo kitaaba itti aanu maxxansiisuudhaaf deemna. Gaafiin ati kaaftu kun yeroo hunduu inni ka'uuf akka waan barra there is something weird about Ethiopian political discourse. Ilumaa naggaadonni keenya siyaasa seenuu qaban. Wanni siyaasaa taphateenya balleessee daraqnoo politikaa gwaaddocha. Itoophiyaa politikaa daraqnoo. Efaaraa politikaan. Naggaadoo የለበትም ኢንጂነሩ የለበትም ሐኪሙ የለበትም ቲዮሪ የሚያውቅ ብቻ ነው በብዛት ያለበት። So practically when political Kenya drive the ideological of to case atoko practical one day mujo amma one majole mangore you cannot get altan. Do you think if they also nagadani jiratani amma duro baytan amma nagaden toko dur badiyar raigaleti te ko gada lagate arreti buna feedu feedu mugatti dukanti ko takabanate mizana khade buna bita buna san walid daddabalee san booda miica takka macharaa geessee tiraaktarii fe'ee geessa takka gaangee hanga soddomaa takkaan. Gaafa xiqqoo achi wayyaa miica taggaleemi bukaara banata san booda dirree dhawaatti fe'ata. Dirree dhawaa irraa ammaa asuma cinnalaa kiitee jechuudha. If the guys who are running the country today have some experience or listen at least to the business people, arra corridor limaati yaani mana nibraarra jirtu hunda diigani. Diigan because the real economy of Ethiopia, particularly the commercial aspect, is on the street. I think gaafin ati maaliif akkana gaafattaniin naagala garuu yeroo duwwaan daddeebi'u waan hin arguuf san irratti fuulleeffachuun gaarii ta'eetii yaada. Gara gaafii siiriyaasitti hoggaan deebi'ee yaada kee kana kaafaa inni deeggaraa yaadni kee kun kaafaa wajjin ni deemaa yes kaafaa maaliif dhaabata qabsoo nagayaatiin Itoophiyaa mirga uummata Oromoo Itoophiyaa dimokiraatawaa fi federaalota keessatti mirkaneessinaadha. Akkasimi anis kan hin amanu kanuma. San akkamitti argina ka jiru bifa adda addaatiin kan itti deemnu ta'a. Yeroo hedduu waa'ee kophummaa kiyyaa kun nama yaachisa. Gaafa qabsoo qeerroo sanis kooma deemtu osuma jaan osoo akkasuma goonu bikkaan geenye amma immoo san caalaa we are more extended. Obboleettiin gaafiin kaafte yeroo Oromoo biyya bulchaa jiran jaan kanatti namni dhumuun kun akkuma yeroo adda addaatti jetti rakkoon uummanni keenya ammarra keessa isa dabo bifa lamaan. Tokkoon murni maqaa uummata kanaatiin aangoo qabatee maqaa uummata kanaatiin biyya bulchaa jiru Oromoo saamaa jira, ajjeesaa jira, diigaa jira, hamilee cabsaa jira. Bifa kaaniin immoo maqaa isaa daawwatee qabatee ummatoota biraa saboota biraa miidhaa buqqisaa dhiitaa ajjeesaa jira. Ifirra taa'aa ilaalaa jiran. Ta mootummaa Amaaraa ka dur dhiisaati mootummaa Tigree haa fudhannu. Mootummaa Tigree kan jedhu mootummaa Wayyaanee haa fudhanne. Mootummaa Tigreetu nuti ta'ee jechaa dubbachaa turre bara. Garuu uummanni Tigree harka baasee Mallas Zeenaawi garee isaa nutti as argine. Murna xiqqaa tokkotu wal jaaree dhufee aangoo qabatee maqaa uummata saniitiin dhiiga dargaggoota biyya saniitiin aangoo qabatee biyya saamaa dhiitaa ture. Arrallee uummanni biroo kan sirna amma jiru kanaan dhiitamu sirna amma jiru kanaan dhumaa jiru akkuma nu dur laallu sanitti ilaalaa jechuudha. Kanaaf nuti balaaleffatamaa jirra beelbelaas jirra biyya keessatti uummanni keenya miidhamaa jira. Kanaaf wanni obboleettiin kaafte gaaffii sirriidha. Kana gochuudhaaf wanni marii kun isa gaggeeffamu barbaadeef bifa lamatti yaalamaa ture akkan marii kana eegaleen akka gaaffilee kakaa turan amma fooyyaa dhufan malee. Gareen tokko lakki akkamitti jara kana akkami Oromoo jettaan akkamitti hin jenneen kaleessuma ilmaan abbaa gadaa jennee sirriirra keenye. Kun immoo maaliif mootummaa Oromootiin tuyita jallatus hamuutus keenya hamaa ta'ee kan hojjeesu maqaa keenya nama ajjeesu akkamitti calleeftee ilaalta. So responsibilitiin sirna sana irratti dhiibbaa godhanii Oromiyaa fi Oromoo keessatti illee miidhaan ajjeechaan akka dhaabatu hanniif saamichi maqaa keenyaan ajjeechaan maqaa keenyaan uummattoota biraa irratti illee geggeeffamu akka dhaabatu gochuun dirqama uummata kanaati. Primarily
garuu qofaa miti. Biyya san nagaa fiduun, biyya san deebisanii ijaaruun Oromoo qofaan ka geggeeffamu miti, Oromoon qofti ka danda'ullee miti. Dirqama keenya qofallee miti. Garuu gahee leencaa akka uummata bal'aa tokkootti, uummata lafa bal'aa irra jiru tokkootti, uummata lakkoofsaan guddaa tokkootti gahee leencaa, dirqama leencaa qabnaa jechuudha. Ibrahim kana haaftee waa'ee manguddummaa Jawaarii ergan jetteef hangammaa ilmaan dhiiraa sadii malee duubran qabu manguddummaa namni na ergan. I'm trying not to answer it, yeah. Dhugaadha. Jaarmootatti manguddummaa ergatanii jiran. But they don't mean it, by the way. They don't mean it. Biyya sanitti tokko tokko irraan baratu. Ijoolleen amma angoorra jirtuun abboota isaanii ka qaree angoorra isaan kaa'ee tursiisee maal godhe isaan irraa barachuu dhabuudhaan dongora guddaa hojjetaa jiran. Profeesar Mararaa Makanamee waan inni gaafa yaade jechaa ture. Osoo dhaggeeffatanii warri TPLF balaan kun hundi isaanii biyya kana irra ga'u ture. Waan amma dhiyoo kana dhufanii waywaatanii abaa'oo fi kaafaa'oon hoottaanii mari'annaa jedhaniiti manguddoota kana yaamanii manguddoonnis walitti dhufanii biyyarraa uummata walitti qabanii dubbiin tun dhufte gaafiin Oromoodhaa maali? Nagee akkamitti finna jedhanii mari'atan jidduu kana. Sarara hundaa'aniiti falli jiru. Oromiyaa irratti nagee fiduudhaaf lolli Oromiyaa keessaa marii waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaatiin dhaabbachuu akka qabu. Nageenyi waaraa akka dhufuuf immoo mootummaan hunda hammate mootummaan ce'umsaa sadarkaa Oromiyaatti akka dhaabatu gaafii ijoo dhiyeessaniif jechuudha. Gaafileen kun haarayaa miti. Gaafa biyya gallirraa 2018 irraa kaafne akka dhuunfaattis akka gurmuuttis dhaabbileen kunis kanneen birootis gaafa gaaddisa hooggansa Oromoo jennee dhaabnees ejjennoon nuti qabaachaa turre kanuma. Siyaasni Itoophiyaadhaa, siyaasni Oromiyaadhaa humnaan wal cabsuudhaan nageenyi, misoomni, dimokiraasiin dhufuu danda'u, aangoon hidda gaffageeffachuu danda'u hin jiru. Yaada jedhu tarkaanfachiisaa turre jechuudha. Diidanii amma immoo waggaa gamaa gaman alululaman dhufanii waan kana deemuu jiran. Akkuma ammaa isii jedhu dubbii baan dhoor gangala dhoorkan malee. Kanaaf wanti deebiin kennameefis okay. Mari'achuu barbaaddanii here are the red lines. If you want serious conversations sadarkaa Oromiyaatti ka godhamuu qabu tokko lama sadii. Sadarkaa Itoophiyaatti ka godhamuu qabu ka jamu lafa kaafeefii jira. But we have to go beyond Oromia. Dhagayaa jirana. Biitii sun bikka cinaa tokkoon qoybanii cinaa tokko dhiisan hin jirtu. Kibba qoybitee kaabaan siyaasni amma biifaa oofuu barbaadan tokko ni jira. Warri kaabaa kun nukka'e warri kaabaa kun silaa maaliin barbaadanii South Alliance uumuu qabna Oromoo keessaa fi saboota biraa wajjin wanni akkas jiru hin dalagu Itoophiyaa irraa keessatti. Biitii akka hubboo lafa baxra godhaniitti faffaca'aa jirti. Either we have to strive to bring comprehensive peace to all of Ethiopia, or there shall be no peace anywhere in the country. The state is fragmented. The society is fragmented. Akka duritti Itoophiyaa dur zaman Haile Sillaasee zaman Dargii Eertiraan waggaa gubattu Goojjam Baalee fi Wallagga nagaumaan jiraachuu danda'a. Harargeenii fi gammoojjiin Baalee waggaa gubatu kun nagaan jiraachuu danda'a. Amma akkasii miti. Amma lolli biyya hunda jira. Ibiddi qaama hunda keessa godhamu jira. Haala san keessatti Oromoo sossobatanii Oromoo walitti qabatanii ibidda naannoo Amaaraa itti shidaa deemnaan hin danda'amu. That was the assumption in 2018, 2019 when we said no. Gaafa lola Tigraay banuudhaa deeman hin ta'u. Lolli Tigraay kun qarqara fiixa san irratti baname sin fakkaata malee
biyya guutuudha kasaarsa gaafa jennu dhaga'uu didanii then what we end up to $8 billion in the red, what, a million people, and catastrophic collapse of our diplomacy. So now, gama Oromootiin paartiileen akka paartiitti waan dhiyeessantu jiru. Akka ummataatti immoo wanni ummanni keenya dhiibuu qabu Oromiyaa keessatti qofa osoo hin ta'in qaama Itoophiyaa hunda keessatti nageenyi akka dhufu Oromiyaan osoo naannoon Amaaraa lolaan gubatu Oromiyaan nagaa argachuu dandeessu hin jirtu osoo Oromoon dhibbatti walii galtees. Abadan this is not possible. Because somebody will kidnap her. Maal naan jette beektanii? Siitu balaa tan hunda nuuf fide. Jarri duraa sun. Jarri duraa sun yoo dubbannee nu hidhan malee afaan qabannee deemnaan nun tuqanii. Amma bar waan ajaa'ibaatii jira biyya san keessatti. Kanaaf I think what is really important is the number one agenda, because what do I mean by peace? One of the thing is to make sure we silence the guns. In Oromia, in Amhara, we need to work towards stopping the ongoing fightings. One. Lafa darraa jedhan beektanii Salaale keessa waraana gora afurii gora shaniitu ganda sanirra wal lola. Mootummaan bartakkaame amma ka jirtu. Mootummaan waraana adda addaa qaba. Privatization of security forces, fragmentation of security forces, fragmentation of armored groups has turned rural Ethiopia into a hell on earth. When you add another regional dimension on this, then you will have extreme difficulty. I think you should continue to pressure. You should attend every meeting, not the only one I'm attending. Mootummaan is yoo dhufe walgahii dhaqaa jiran. Humnoonni Amaaraa yoo dhufanis dhaqa. Humnoonni Tigree yoo dhufanis dhaqa. Lolli haa dhaabatu jaa. Because wanni durii qabsoo turtanii bilisummaa, Oromiyaa, Dimokiraasii, wanni ani isinitti himu dhalattoota baha Itoophiyaadha. Ka Somalee, ka Hararii, ka Oromoo. Rabbii jaa dongora biraa keessa hin seenina. Balaa jarri amma duraa dalage akka itti qoorsine nu warra achi ture beeka. Miskiinni meeqa hubatee miskiinni meeqa buqqa'ee reefu maal jette ijoollee takkaa jira kan amma dirree hidhaa jirtu. Ummata walii araarsinee gumaas irraa kafallee hangammaa hidhaa jirtu ijoolleen san. Ammas ijoolleen tun bahuudha qabdi san qofaami. Sheenii ni beekaatii ni beeyta rakkoo dirree dhawaatti uumame akka itti suuta yeroodhaaf illee taatu furmaata waaraa akka hin baafne dhoorkan. Waggoota jahan dabre kanaaf at least almost 7 years Harariinis nagaa turte, Dirree Dhawaanis nagaa turte, Mooyyelees nagaa turte, daangaan kun nagaa ture. Why all of a sudden last 3 months Oromootti biraa ta'e moo Somaaliitti biraa ta'e moo Harariitti biraa ta'e? Wal gorsa. Homiin ni jirti homiin ni jirti. Homii tan ammoo suuta mariidhaan. By the way, it's an exaggerated stuff. I've seen it and taayetiin manguddoota Hararii, manguddoota Somaalee, manguddoota Oromoo wajjin taayee waan hin beekne waa hedduun baranne. Wanni uummanni kun barbaadu haqa walii galchuudha. More than anything else, what they need is development. Awwadaay maal godhu jiran jidduu kana fakkeenyaaf almost onsanii jiran. Jiddugala sochii dinagdee guddoo akka turtisan almost onsanii jiran. There is an effort to instigate conflict in the region. Every regime that occupied the palace has resorted to instigating horizontal conflict among our community members whenever they have been pressured. Abiy is not doing anything new. He's not inventing anything new. He's just pulling the old methods utilized by previous regimes. Therefore, please keessattuu namni bahaa naannoo kana waan jijjiirtaniif
waan ajandaa gamaa gamanaa daddarbamtu. By the way, wanni kun amma Hararii Oromoo Somaalii jidduu qofa miti. Oromoo jidduu gosa gosaan Oromoo bahaa jidduutti ni beeytan waan godhamu waan yaalamu jiru. Kuni fafa. Naannoo gootonni meeqa keessaa bayan keessatti naannoo gootonni meeqa kaaba kibba biyyattii irraa dhufanii keessa qabsaa turan keessatti fadhiidoon nama keenya ollaa wajjin ifiifis wal lolchiisu hayyamamuun qabu warra waan akkasii deemu san dura dhaabbadhaadha nutis dura dhaabbannaa ni saatillaas baay'ee keessattuu warra daasporaa kana taa'ee gosaaf gosayyuu lakkaa'uudhaan nama keenya waliin naquu barbaadu. We know where the strings being pulled. We will expose it. I'm no longer silent, by the way. Can I be? I will no longer be silent like last 3 years. We will expose. Biya dalaga chufeta ni dalagada. I have no problem. I encourage you, as long as the return on investment is good for you, go invest back home. Do your business. Bashana no feta daki bashana rakko ni jirtu. Ammoo mootummaa fadhiidoo saniif ergamte nama keenya saba ollaatii waliin buusuudhaaf nama keenya gosaa wal afaan kaa'uudhaaf warra yaalu saaxiluu dhaabsisuu kan ta'uu nu beekaadha.